Dulli duguggaa sanyii godina Wallagga Aanaa Kiiramuu keessatti milishoota naannoo Amaaraa fi Faannoo humna sirna biyya bulchaa jiruun deeggaramaniin Oromoota qulqulluu irratti raawwatame ijoo dubbii ta'uun miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jira. Oromiyaa gama lixaa keessatti ajjeechaan suukanneessaan namoota nagaa irratti jumlaan raawwatamuu kan jalqabe bubbulee jira. Qaamota biyya bulchaa jiraniin maqaan shanee ja'u itti moggaafamuun waggoota oliif lubbuun namoota nagaa haala himuuf ulfaatuun ajjeefamtee bineensaan nyaachifamaa turte. Dhaabbileen mirga dhala namaaf falman kan akka Amnesty International dabalatee dhaabbileen biroo ajjeechaa Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwatamaa ture irratti qorannaa gaggeessuun wayita qaamota biyya bulchaa jiru irratti manni dhiyaatetti. Ibsa dhaabbileen kunneen baasan guutummaan guututti haaluun inumaa akka qaama uummataaf dhaabbatetti wayita of laalantu irraa mul'ata. Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa turee fi ammas raawwatamaa jiru kana duuba sirni biyya bulchaa jiru jiraachuu fi akkasuma guutummatti harka keessaa qabaachuu isaa odeeffannoo qabatamaa fi amansiisaa ta'e dhalattoota naannichaa irraa argannee jirra. Tibbana godina Wallagga Aanaa Kiiramuu magaalaa Haroo fi Kuree Jaaman keessatti milishoonni Amaaraa fi Faannoon waliin ta'uun maqaa shanee balleessuu ja'uun naannoo Amaaraa irraa bobbaafaman dhalattoota Oromoo irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwatan. Aanaan Kiiramuu magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 150 ol fagaattee kan argamtu yoo ta'u, humnoonni kunneen magaalaa Buree Jaamtuun gara aanichaatti duuduun meeshaalee qara qabu fayyadamanii Oromoota irratti duula duguggaa sanyii raawwatanii sababa shanee balleessuu ja'uun namoonni haala kanaan ajjeefaman 20 ol akka ta'anidha. Hamma odeeffannoo kana argannetti ummata harka duwwaa jiru kan nagaan qe'ee irra taa'utti waraana bananii Oromoota baay'ee haala suukanneessaa ta'een maatii tokko keessaa yoo xiqqaate namoonni 7 ol akka ajjeefamanidha. Daa'immanii fi dubartootas gidirsaa jiru. Gabaasa kaleessa jechuunis onkololeessa 12 isiniif dhiyeessineen namoonni nagaa jumlaan iddoo tokkotti ajjeefaman 15 yoo ta'an isaan malees daa'ima ganna 7 dabalatee manguddoo ganna 50 fi namoonni dhukkubsatan biroo 3 iddoo isaan ciisanitti humnoota kanneeniin ajjeefamanii jiraachuudha. Haa ta'u malee har'a onkololeessa 13 miseensa maatii keessaa namni OMN dubbise akka himutti maatii tokko keessaa namoonni 7 ol iddoo tokkotti jumlaan ajjeefamuudha. Maatiiwwan biroo keessaas namoonni jumlaan ajjeefamanii jiru. Isaan malees kanneen butamuun achi buuteen isaanii dhabame jiraachuu odeeffannoon dhalattoota naannoo irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork argate ni mul'isa. Haalli nageenya aanicha keessa jiru hammaachaa dhufuun walqabatee abbootiin warraa lakkoobsaan hedduu ta'an gara magaalaa Naqamteetti baqatanii jiru. Maatiiwwan 480 irraa qabeenyi isaanii barbadaa'ee jira. Manneen kuusa midhaanii hedduutu gubame. Akkasuma qabeenyi biroo hedduun barbadaa'anii jiru. Guyyaan gochi kun raawwatame guyyaa magaalaa ta'uun walqabatee qabeenyi birrii miliyoonotaan lakkaa'aman humnoota kanneeniin saamamanii jiru. Maatii 480 ta'an irratti qabeenya isaanii kan barbadeessan, mana jireenyaa isaanii kan barbadeessan, mana kuusaa midhaanii 40 kan ta'u keessaa midhaan kuntaala 200,000 kan isaan barbadeessan kan ta'u, beellada horii 1,000 ol kan ta'u kan isaan saaman. Maatii tokko keessaa mana tokko keessatti lubbuu 7tu darbe. Ajjeechaa Oromoota nagaa irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf qaamni birmatee gocha kana dhaabsisuuf yaalee gonkumaa hin jiru. Viidiyoon tibbana miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jiru tokko kan agarsiisu miseensi raayyaa ittisa biyyaa haasaa taasiseen Oromoon tokko Amaara tokko yoo ajjeese nuti ammoo Oromoo 100 ajjeefnaa jedhee dubbate. Viidiyoon kun qeeqaa fi falmii jabaa sirna biyya bulchaa jiru irratti kaasee jira. በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰን የአማራን ደም እንመልሳለን። የትኛውም ታጣቂ አንድ አማራ ሲገል 100 ጉምዝ እንገላለን። አንድ ወነግ አንድ አማራ ሲገል
100 ኦነግ እንገላለን። ኮስታራዎች፣ ነፍጠኛዎች አማራዎች ነን። Haasaan miseensi raayyaa ittisa biyyaa kun taasise faca'uun fayyadamtoota miidiyaalee hawaasaatiin wal harkaa butamuun yaadni irratti laatamaa jira. Dhalli Amaaraa tokko qofti sababii ajjeefameef Oromoon balleessaa tokko hin qabne kan ajjeechaa kana keessatti tasuma hin hirmaannes dhibbatu ajjeefama. Kun karoora sirna biyya bulchaa jiruuti kanneen jaanis tuulaadha. Wallagga lixaa Boojii Birmajjii ganda Agaloo Salliiqaatti gaafa fulbaana 30 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa dargaggoonni lama qaamolee hidhataniin ajjeefamani. Dargaggoon ajjeefame tokko gaafa jala bultii cidha isaa mana maatii isaa keessatti qaamota kanneeniin ajjeefamu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Sanbata galgala jechuunis fulbaana 30 bara 2014 akka lakkoofsa biyyattii qe'een cidha simachuuf qophiirra turte gadda guddaan cabxee lubbuu nama lamaa guyyaa tokkotti dhabde. Jiraattota gandichaa keessaa namoota ajjeechaa dargaggoota lamaanii irratti dallansuun dubbatan hedduu irratti doorsisaa fi reebichi akkasuma ajjeechaan raawwatamee jira. Namni maqaan isaa obbo Badhaasaa Raggaasaa Nagarii jedhamu dallansuun waan dubbateef battalumatti fuudhanii bosona keessatti rasaasaan ajjeesani. Oromiyaa keessatti gochoonni miira namaa jeeqan guyyarraa guyyatti Oromoota qulqulluu irratti qaamota hidhataniin raawwatamaa jira. Godina Booranaa keessatti poolisoonni Oromiyaa dargaggoota lama qabanii miila qullaa lafarra erga oofan booda rasaasa itti dhukaasuun ajjeesani. Viidiyoon kun karaa miidiyaa hawaasaatiin naanna'aa jira. Gochi raawwatame diinummaa sirni Abiyyi Ahmad Oromoof qabu kan calaqqisuudha jedhu fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa. Viidiyoo kanarratti waraanni sirnichaa hidhannoo guutuu ofirraa qaban dargaggoota nagaa lama itti dhaadachaa fuudhanii miila qullaa erga lafarra oofan booda rasaasa itti roobsanii yoo ajjeesan mul'isa. Hinduun itti dabale mataa isii keessa dhaye rasaasa lama itti dabale daftee hinduutu kun jaanii itti qoosaa gochaa kana naasuu tokko malee viidiyoodhaan waraabane. Hammamuu gochi raawwatamaa jiru viidiyoon dheeratee waraabamuu baatus miira namaa kan jeequudha. Onnee namaa madeessa. Afaan tokko dubbachaa obboloota isaanii gara jabinaan rasaasa itti roobsuun guyyaa saafaa ajjeesani.